raji enje sirtin dagenya sanna fakkata andagayitin jira ree maalis inje jollen tuni alaba uffatti dubbe ogisani oggalalte taati fi qeerroon saudi jirtan akkasuma manguddoonni achi jirtan dabarsitanii akka seera biyyattii saniitiif kennitan abboonniiniif wanni ijoollee tanaa ijoollee teessan tana karaa qabachuu dandeettaniin akka namarraa qabattan tanuma dhaamaa isin galatooma ulfaadha wanni kun itti fufee qacceen isaa baran nurraa cituu qaba isiniin jira nama hedduu dubbata akka dhufeeni nan buuqanii asumarratti isinirraa dhaaba wassalaamu alaikum warahmatullahi baaba galatooma ulfaadha namoonni as jala jirtan namni 90 as jirtan ijoolleen kenna kawallo qeerroo jajjabe alii walloo idris mucaa walaleessaa kawalloo san namoonni asin beeyne illee as jala jiraatan lakkoofsa tokko barreessa qeerroo yeenaa galchi galatooma ulfaadha jechuudhumaa fi hundarra dhimmichi dhimma sireetidha wanti kun waan haadhaaf abbaan qofti nama biyyaa baheetiin qawwee bitate albee bitateetiin nama saamu waan abbaan qofti dhaabuu dandeettu miti irra hedduu waan kanarratti ka dhaabsisuu danda'u wanni ustaazotaa fi jawar quban qabne ka dhugaan dhugaa agaan nama su'uudii waggaa 10 ture yeroo hedduu deddeebi'eetti ifatti warri asirra jirtaniif as jala jirtanillee irra hedduu yoo kutannoon murannoon jiraate warra muqiimati jiran warra muqiimati muqiimni tokko durriyyee kanaa birrii erga lama isa biratti ijaazaa bu'an bakka boqonnaati gonni hattoota fi shiftaa warra waraqaa seeraa qabu jawaratillee waan kana asirratti wanni ati dhaga'uu qabdu gonni shiftaa kamiitu bakkeen isaan itti dhokatan mishigiin hattoota shiftoota warra waraqaa seeraa waraqaa jireenyaa biyya sanii qabu lammii Itoophiyaa Oromoo haa ta'u saba biraa namu akka ganda gandaatiin birrii ka ergu nama waraqaa qabu mana ka kireessu nama waraqaa qabu namni waraqaan qabne gizee suuqarraa bishaan bitatu bishaan haayilaandii takka yeroo 100 mil'ataatiin bitata kanaaf yoo wanne kana isaan muqiima fi warri community keessa jiruu fi manguddoon biyya san jirtuu fi warri imbaasii irratti hojjetuun baane didanii wanni godhamuu qabu tarkaanfiin itti aanu osomanuu jawar dheeruu sii kenna warra waraqaa seeraa biyya sanii qabu maqaan isaa muqiima jira akka amma diyaasbooraan am citizen jettu kana jechuudha waa'ee diyaasbooraa gizee dubbattu jara rabbii malee waan namni biraa jiru se'u ani gasirraa gizee doktorota se'anii am citizen biroo minaamin jedhan beektaa bakka namni waltumu kanatti jawwu yaan dhugwatima leencafaa darban anasitti ma yoo fedhan gifti isaanii gizee biraanarraa haa kutatanii gasirra bakka namni waltumu kanatti biroo freedom speech am citizen minaamin namaan jedhanii waan sa'illee hiika ingiliffaatu beekanutti beeynu abaarta tayaaf eebba tayaa dalagaa diyaasbooraa keessaa tokko asumaan sii tokko barbaadetti kana jechuudhumaa fi baaba Abu Sabraddiin carraan keessanii itti fufa nutti dheeretin gaggabaabsa sireetii haasa'aa malee adaban haasa'ina. أذانات الليلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حواس بلا أقسما وبليس خين جوار محمد دبلتي هندي خيسانو بكجر تنت نجيني سمبرا هاجرات بيتشا جباب سيتو من كاسا وان أمان تنجولين تينيا بي أمبا خيست ولرت هجتا جرتو خنا سينا أبوتين إساني غرتي خليسة ولينك أبساهن شيكانت أكا سبت أكا مندت اللي متى وليك أبتني وجيك أبساها ترانسان سينا أكا اللي سلا هجتو يودك دبن سينا سنتقيسون كبانتو نمني تقو غافا وابل ليسي فيجي غند جلغلو خطا جلغلو غوس جلغلو واني وان كان أكام بل ليسي تاكا خانا إني لما فا إيبا ميديان حواسا خن نما خينيا اتفايدمو واللالو إرتي هجتي والله أكتب سندو الفات نموت جلقبا قد فقطها في سوق النيسا عن هجة بكمتي أركنان نموني ورغرتي إسام بودان وفلين نوتيس يوان كان هجة رجيتي في بكمتي أركن وان جؤود فكاب أكس هجة جرام بكذا إني سدفا أكا جولين تون ولنياتو ولا جيفتو نمني جو غرتي شورا قدات وتاجرو وروتان إسان كان سبورتي جو ورا جيفت نسان سبورتي قول ورا بيكمتي خنوف نمني زبنا خنا سفوس جابسي
amantallee dagatee heera uumaa ganamaa sanillee dagatee karaa ittiin beekamtii harkatu qofa barbaada. Gachiibsanii bakka dur silaa abbootiin teenya bakka itti kufanitti aannan wal afaan kaayan dandahan bishaan wal obaasan teenya arra ablee wal obaafte. Osoo obboleessa kiyya ji'ee inni itti wayiwaatu gachiibsee muka hudduutti dhiibaa jira. Qalaa jira. Amma gizeen dhagoo haadha abbaa dhorkuu danda'a. Haadha abbaan ilmoo laga ceete nama safuu cabse namni dura beeke waa hunda caalaa waan itti amanu sodaatu qaba. Rabbi sodaatu qaba beeka. Obboleessa kiyya nan ajjeesin obboleessa kiyya gartee je'u duraan hudduu muka dhiibaa amma gachiibsee akka horitti qaluu eegale seenaa bar uummanni silaanu jibbuun jennee nuti halkanii guyyaa dhaaddannoo itti godhannu nurratti hin hojjetin harmamuraa fi gartee aanolee fi kana hunda himachaa jiru caala osoo obboleessa kiyya je'u gachiibsee qalu caalaa maaltu nama rifachiisa. Ilmaan abbaa tokko kutatti wal qoodee inumaa wanni kun baratamuu bira as kutee namni dhuunfaa tokko gaafa waa balleeyse fiigee kutatti isa baasuu baatu yoo gosatti gala ibidda balbalatti. Bobaa bananiif jechuudha. Yoo dandahame namni dhugatti irratti hojjetamuu qabu warra waan badii akkanaa kana dalaguuf karaa isaan ittiin galii harkatan san isaanii galii sirreessu taak warroota biyya alaa jiru warra namoota kana gartee isaan sappoorti godhu giiftiin haa ta'u keeysaanis haa ta'u warra ummata kana sappoorti godhu namni xiyyeeffannaa guddaa harkachuu qabu kana namoota asaasa waan kanaa tahee jalqabbii waan kanaa tahee waan fokkotaa kana asirra gabbaase uummanni kunillee seeraaf akka dhiyaatu godhuun waan guddaadha. Inni biraa silaa balaan gizee dhuftee nama tokko miti hunda walitti qabataa amma gaafa gartee qaamni mootummaa waan kana gartee fudhatee ji'ee hanagaa ta'uu fi hanagaa hin ta'inillee walitti qabatee deemaanii warri silaa biyya san jirulleen duraan irraa hafte amma yoo qaama mootummaa hagee jiru taate hunda dhagee fuudhaa jechuudha. Galaanni gaafa dhufe addaa hin laallatu waan ta'eef. Miskiinni dhugatti iddoo dararamu jira. Nama humaan beeynetu gartee iddoo dararamaa jira. Baga waan kanaan gad dhuftee jala hin hafin jechuun barbaada. Inni biraa dhaamsinan dabarsuu barbaadu. Baqataan kaayiroo keessa jirulleen namni as jiru ijoollee teenya dabalatee dubbachuu hin danda'anii seerri biyya kanaa hammaataadha. Moor caalaa infoormeeshinii ni beekte jeetii yaada. Rakkoo asirra taa'ee aan dubbachuu hin dandeenye investigeet gootee baruu dandeessa hawaasni keenya keessa jira. Rakkataan baqataadha. Baqataan dhugatti juwaar keenya baqataan sheekkan biyya kanarra jirurraa eegalee irraan hidhamin bultiin shayni hin hidhamin illee hin jiru dhugaa naa himee ofe. Waan kana akka hojii manatti nu qabadhu hadaraa hin dagatini imaanaa. Baqataan dhugatti rakkoo hamaa keessa takkaa amata 10 kan kana jirra amrii akka baranaan agarree salaata masgiida geeffachuu dadhabne. Yoo mata duree irraa beellee na of kolchi dubbii tana nu jabaannaan kanin siin gahee galatoomii kanin jechuu barbaada baga gad dhuftanii Dr. Asli Faanis waan kana Galatooma ulfaadha ustaadha rabbi sinaa kabaju kabajama sa'aatii kanaan uummata keessan karaan islaamu polotikanyaa kenna raajiidha isinumaa fi ijoollee walloo irra deebi'a namoonni akka Ali mucaa walaleessaa akka Suudii kana jiru qeerroo jajjabe Ali walloo inboxii naa gootee turte aga ammaan agarreen koomentii kee koomentii naa godhi warri si galchaa ijoollee walloo lakkoofsa tokko barreessaa galatooma ulfaadha raajii Raajiin dubbataa raajiin haa dubbatu raajiirra naannee gaafii qabaanii gaafii sana akka walitti qabee yoo raajiin gaafii qabaatee jawara walitti qabee kan nu deebisu barbaada. Galatoome raajii tuufi ijoollee walloo lakkoofsa tokko naa barreessaa. Raajii tuufi. Gaarii amma ishuu tattee gaachana sabaa ilillii darbii si arge ilillii darbi gaachana sabaa si arge galatoome mucaan jawartarra walaloo kee maxxanse ilillii darbi. Dubbadhu raajii. Barbaachisaa ta'uu as teenyee dubbachuun mucaan haati muratu faayidoos levelii ittiin I think dhagamaan gidduutti waan haasoftanidha. Neetworkii keessa reeffadhu. Ali walloo si argeera. Raajii haga sirreeffatutti ani gaafadhee nama jalaa Dhagahamaan jiru. dhagahamaan jiru amma sirriyaa fakkaata malee.
You're actually stuck. Nalagay so.